qabeenya mana keessaa horii goodaa akka jirutti goodaatti gannee waraana naannoo sanatti banameen baqannee magaalaa Amboo keessa jirra. Amma guyyaa har'aatti deeggarsa tokko karaa kamiin otoo hin argatiin namni dhuunfaa namni dura na beeku kararraa rakkatiin daandiirra taa'inaan jedhee mana naa kennee. Hello, ashama jirre jirtanii firoota kiyya Oromoowwan kiyya akkam jirtan nagaa jirtanii jaalalli keenyaaf nageenyi Waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u nagaa jirtanii har'a oduu atattamaan namoota hundaaf sheerii godhuu qabdan tokkoon isinii fidee dhufee jira. Firoota kiyya oduun har'aa kun oduu gaddaati. Isin hunduu haga dhumaatti video amma dabarsaa jiru kana haga dhumaatti akka nu hordoftaniif isin jedha. Akkam jirtan fayyaa jirtanii galanni Waaqa haa ga'u. Egaa kabajamtoota hordoftoota Diidaatiyoo akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaa galata Rabbii. Isin akkamii torban akkamitti darbee nagaa garuu xiqqoo arra gaddineerra dhugaa dubbachuudhaaf kanaafuu har'a han dhufneef maaliifi gada tokko jechuun nu kophaa keenya waan tokko gochuu waan hin dandeenyeefu sin waliin mari'achuuf dhufne inni immoo maalinni Diidaan isin haa ibsu ani xiqqoo jechuun dubbachuu hin danda'u. Dubbachuu hin dandeecha. Anyways hordoftoota Diidaatiyoo baay'een gaddeera viidiyoon har'a ani isin dabarsaa jiru kun maal firoota kiyyaa intalti teenya takka as Beerut keessa jirtu jechuudha maqaan ishee Caaltuu Moosisaa jedhamti warri ishee as kara magaalaa Amboorraa kara baadiyyaatti aanaa Jibaati warreen Amboo taatan hin beektan jedhee nayyaadha. Aanaa Jibaati ganda Munyoo Abbaay kan jedhamu keessatti mucayyoon tun beetesabii qabdi. Abbaa fi haadha fi akkasumas immoo dubartii lama dhiira shani walumaa galatti abbaa fi haadha wajjin kara beetesabii 9 kana qabdi. HS kara Amboo magaalaa Amboo kara baadiyyaa maqaan baadiyyaadha. Aanaa Jibaati jedhamti. So mucayyoon tun gadditee boochitee sagaleedhaan natti ergitee maal naan jettee warri kiyya beetesabiin kiyya jechuudha rakkoo waraanaatiin ilaalchisee yeroo dabarte jechuudha qabeenyi keenya barbadaa'ee akkasumas immoo qabeenya nuyi qabnu hunduu barbadaa'eetoo jechuudha warra kiyya ajjeesuudha warri kiyya achi jechuudha badaniitoo askara magaalaa Amboo seenanii sababni isaatis yeroo dabarte waraanni adda addaa uumamee ture lolli adda addaa uumamee ture akkuma beektanii wanta beekamu yeroo ammaa wanti hunduu nama jibbisiisa bakka hundaattuu namni du'aa jira. So mucayyoon tun maal jetti beetesabiin kiyya hunduu as magaalaa Amboo ba'ee irratti barandaa ormaarra rafaa jiranii nyaata tokko malee uffata tokko malee jechuudha ba'ee barandaa ormaarra rafaa jiranii maalooyi didhaa kiyya maalooyi viidiyoo kana Oromoowwan kiyya jechuudha akka na gargaaran akka wanta ta'e naan jedhan jechuudha viidiyoo kana sheerii naa godhii sagalee kana sheerii naa godheenyaan noo hin danda'amu minaalbaata informationii sobaa ta'uu danda'a jedhaniitu jechuudha hordoftoonni kiyya waan shakkaniif viidiyoo beetesabii keetii riikardii godhina ergin jeeni viidiyoo kana kara daqiiqaa 8 kana isin hunduu mee haga dhumaatti akka hordoftanii haga dhumaatti akka ilaaltanii rakkoo uumameef jechuudha wanti hunduu hiikkoon hunduu isin bira jira waan ta'eef wal bira akka dhaabbannu isin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Isheen biyya alaa jirti biyya ormaa jirti homaa gochuu hin dandeechu qarqaaruullee hin dandeenye amma humna ishee qarqaarteerti garuu kan humna ishee ol waan ta'eef maaloo Diidaa fi Taalem maaloo na qarqaaraadha jechaa jirti. Nummoo waan dandeenyu waan tokkoffaa miidiyaa kanarratti waan xiqqoollee ijoollee xiqqoollee waan nu waliin onneedhaanifu isaan sheerii osoo goone isaan waliin
isaan nu qarqaaran jenneeti jechuun yeroo rakkoodhaaf namatu jira yeroo hundaa gammachuudhaaf miti kan miidiyaa irratti dhiyaachuu qabnu yeroo akkatti illee namni rakkate isaan bira geessuu qabna jennee yaanneeti kara kootiin illee baay'ee gaddee viidiyoo isaanii ilaalee immoo baay'een gaddee baay'een nama bochisa dhugaa dubbachuudhaaf mee isin illee ilaalaatii wanna kana murteessaa በቃ ወሪ ነመታተን ሁንዲ ኬሰኑ ድርቀማ ኦሮሞ አማራ ተውን ቀብኑ በቃ ነመ ዋን ታኔፉ ነመቀርቃሩ ቀብና ቪዲዮ ከን ኦሶላለን ወይ ቪዲዮ ላልተኒ ዴቢ አኑ ለኮብስ ሳኒለ ለኮብስ ሳኒ አቹ መረጅራ ለኮብስ ሳኒ ሲኒፍ ኬኛ አቺን ቦደ ብልብልተኒ ወሪ ደንዴሰን waan hundaan qarqaaruu dandeechanii maallaqaanis ta'ee yaadaanis ta'ee waan hundaa waanuma dandeessaniin qarqaaraa siniin jedha waan kana caala waan an jedhuun qabu nullee waan dandeenyuun hin qarqaarra mee viidiyoo laala viidiyoo kana dubbii isinitti baay'isun firoota kiyya lakkoofsa bilbilli isaanii asumarra viidiyoo irra isinii godheen jira akkasumas immoo warreen humna qabdan birrii takkarraa ka'eetu jechuudha akka baankii akkaawuntii illeen achirra isinii godheen jira viidiyoo isaanii walumaa galatti isinitti baay'isu mee haga dhumaatti ilaalaan isin jedha nagaannaa jedhaayi viidiyoo kana namoota biraatiif namoota hundaaf sheerii godhaa sheeriidha kan nama barbaachisu adaraa waaqaa sheerii godhaa fi በቃ ዋንማ ደንዴቻኒን ቀርቃራቲ ጀረ ከና ለፈራኑ ካሳ ጅቹን በቃ ፋሚሊን ተኮ ለፈታ harca yakatti baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gad akka faamilii kiyyatallaalee osoo ana ta'ee jedhe yaade akkasitti osoo yaade mee viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaayi gaddeebina Aish akkam jirtu ani obsaan jedhama kaleessa finfinneerraan dhufe mucayyoo keessanii Jaaltuu Muusaa kan jedhamtu magaalaa Finfinneerraa gara maatii kootiin adeeminaan jettee gara keessanitti na ergitee turte haala isin keessa jirtanii natti haasoftee maatii koonatu gargaaraa ture ji'a guutuu amma humna kool ta'e waan ta'eef gara sooshaal miidiyaatti sagalee isaanii fi haala isaan keessa jiran naa waraabiitii naaf erginaan jette kanaafan isin bira dhufee jechuu barbaadeetanii kanaafiyyuu haala isin keessa jirtan maqaa keessanii fi bakka dhuftanirraa amma eessa akka jirtan natti himtu maqaa keessan eenyu jedhu maqaan koo Muusaa Gumaa jedhama jiraata godina Shawaa Lixaa Aanaa Jibaat gandamuu Abbayyiitu sababii hin beekamneen waraana naannoo keessatti banameen ji'a guutuu achi bahee qabeenya koo keessaa bahee qabeenya qarshii fagootti tilmaamamu miliyoonatti kan lakkaa'amu qabeenya mana keessaa horii goodaa akka jirutti goodaatti gannee waraana naannoo sanatti banameen baqannee magaalaa Amboo keessa jirra. Amma guyyaa har'aatti deeggarsa tokko karaa kamiinuu toon argatiin namni dhuunfaa namni dura na beeku kararraa rakkatiin daandiirra hin taa'in naan jedhee mana naa kennee amma ammaatti mana namaa keessa maatii 9 qabadhee rakkachaa jira. Deeggarsa tokkollee nama tokkorraa toon argatiin amma ammaatti rakkoo gurguddaadhaaf saaxilamee jira. Eshi gaariidha isinoo maqaan keessan eenyu namatti tolle keessaa utoo haala gaariitti jiraannu utoo haala sirriitti mana keenyatti jiraannu akkan kan hin beekamne nutti nafsee keenya biksidhaan achi baqannee baanee maatii faana goodaadhaa rakkanna gargaarsa tokko waan tokko toon arganne ijoolleellee amma barsiifachuu dadhabuutti jirra uffata uffannullee fudhanneen baane nafsee keenya biksi fuunee baane goodaadhaa rakkataa jirra gargaarsa tokko toon arganne waan tokko too mana keenyaaf kan horii qabnu waan tokko toon ishii firrillee nuufu torbee lamaan darbee keessa dhaqanii fudhatanii hoolaa harree sa'a muluu fudhatanii amma har'aatti kunoo goodaarraa rakkataa jirra waan ittiin gargaaramnu dhabanii
amma duraan takka kan mana kiraatti hin galle haqa mana kiraatti galle har'a abbaan manaa keessaa ba'anii jechaa jira. Garatti deemnu wallaalli gargaarsa tokko dhabnee boodarraa rakkataa jirra. Eshi mee gara keessanitti an deebi'a. Amma yeroo ammaa kana uummanni naannoo keessanii midhaan sassaabaa jira. Midhaan sassaabbachaa jira. Kan keessanoo akkamii uummanni maal jedha midhaan keessan goodaatti badaa jira? Kan kooyyuu kan koo qabeenyi dura ka'ee harreen, fardi, saani, hoolaan, miini manaa qabeenyi jiru, uffannaan jiru, caammaan tokkollee buukii qabnullee tokkittiin osoo natiin dura barbadaa'ee amma isa dhumaa midhaan keenyallee sassaabachuudhaaf akka hin sassaabamne ajaja garaagaraa dabarsanii akka midhaan koo achii warraan akka midhaan koo hin sassaabamnellee tarkaanfii yaraatu dhufe nurra qaqqabaa jira. Midhaan keenyallee goodaatti badaa jira. Yoo dhaqnee midhaan keenya sassaabannallee jenne achitti eeganii irratti nu fixuudhaaf midhaan sana irratti waan nu barbaadaniif midhaanichi baduu isaa wayya jennee lubbuu bichaadhumaan hafnee baratti dabarra jennee jira. Midhaan gara baduutti adeemee jira. Eshi ijoollees noo maqaan keenyudha? Mulugeetaa Moosaan jedhama. Eshi barattaa? Ayee barataadhaan Kutaa meeqa? kutaa 11ti. Maal taate? Rakkoo hin beekamneen ganda Munyoo Abbayyii aanaa Jibaa keessaa maatii keenya faana rakkoon hin beekamne guyyaa osoo hin ta'in halkan akeekkachiisa tokko malee otoo kallattiin isaa hin beekamin halkan nutti nam'anii uummanni firri keenya balaan sirra qaqqabuuf jira baqadhaa keessaa ba'a jennaan lubbuu keenya qofa maatii keenya faana baafannee lubbuu keenya qofa nama magaalaa Amboo gallee jirra. Magaalaa Ambootti namni maatii keenya kun abbaa keenya kana beeku daandii irratti rakkatinaa qabeenya gaariitti dur jiraatanii beektu waan ta'eef har'a yeroo karaa irra teessan rakkoodha waan ta'eef qabeenya keessan sanallee fira biratti horii qabdan fira biraa gurgurachuu dandeessu nuun jennaan mana namaa keessa otoo jirru qabeenya keenyallee akka nu hin gurguranne qabeenya keenya tokko tokko iddoo ishiin jirtu walitti sassaabanii fudhatanii bakka barbadeessanii jiru. Mana keenyallee qabeenya keenya tokko osoo hin baafatin uffannaa keenya caammaa keenya waan qabnu hundumayyuu osoo hin baafatin qabeenya keenya barbadeessanii maatii keenya irrattillee itoo waaqayyo nu gargaaru baatee rakkoon nurra qaqqabe rakkoo xiinsammuu keenya miidhuu danda'u waan ta'eef daa'immoota kana wajjin daa'immoonni kun obbolaan keenya obbolaa sagaleedha. Kunoo haatiif abbaan keenya nu wajjin rakkachaa jiru. Gargaarsa tokkollee firarraas ta'ee biyyarraas ta'ee nama kamirraayyuu gargaarsa tokko dhabnee nu immoo baqqaama karaa sooshaal miidiyaa kana gargaarsa waaqayyo nama kana abboomeen akka waaqayyo sin abboometti gargaaramuu sin barbaanna. Gargaarsuma waaqayyootu har'aan nu ga'e malee akka yaada namaatiif osoo hin ta'in akka yaada diinni hojjeteef osoo hin ta'in waaqayyootu guyyaa har'aa kanaan nu ga'ee jira. Boruufis immoo abdiin keenya isuma waan ta'eedhaafi qabeenya haati keenya abbaan keenya durii kaasanii walitti qabaa turan itti fayyadamna jedhanii ittiin ijoollee keenya barsiifanna jedhanii walitti qabatanii qusatanii hojjechaa turan hundumayyuu tokko wanti tokkollee osoo hin hafin barbadaa'ee waan jiruuf barachuudhaaf illee anamma guyyaa wixataa kaasee hanga jimaataatti mana barumsaa yommuu turu guyyaa qidaamee qansiraa hojjedha. Qansiraan sun illee guyyaa birrii 50 argadhu jira. Guyyaan hojjedhee birrii sanallee na dhoowwatantu jira. Kanaafiyyuu rakkoo hammana hin jedhamnetu nurra ga'ee jira. Maatiin keenya kuni nutti dadhabanii kaleessa mucaa koo ijoollee koo barsiifadha iddoo guddaa nan gaadha ijoollee koo kana nan barsiifadha jedhanii gorsa guddaadhaan taa'anii nu qo'achiisuudhaan yaada gaarii osoo nuuf qabanii dadhabbii tokko malee har'aan nu ga'anii har'ammoo dadhabbii guddaa keessa galanii jiru. Yaanni isaaniillee baay'ee amacamaa jira. Maaliif yoo ta'e namni qabeenya malee jiraachuu hin danda'u, birrii malee socho'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu birrii ittiin biirii nuuf bitan iyyuu dhabanii rakkachaa jira. Daftarii immoo jalqaba kan nuuf bitu obboleettii keenya caaltuudha. Ishiin immoo amma sin dadhabeera homaa gochuu sin hin danda'u. Kana booddee gargaarsi keessan humna keessanii ol ta'eera waan ta'eef nuun jette obboleettiin keenya caaltuun kuni yeroo nuyi achi baanus ishiidhumatu nu gargaaree
jedhe malee ishiin immoo amma nu dadhabdee bakka amma abbaan manaallee mana keessaa baa kana booddee kana olii anumas humnaa ol natti taatanii mana koo nan kireeffadha waan nuun jedhee fi gargaarsa dhabnee jirra. Namni Waaqayyo immoo sin abboome akka Waaqayyo sinitti mul'isetti rakkoo keenya gadi fageenyaan. Egaa wanti jiru kana firoota kiyyaa viidiyoo addaan kuteetoo jechuudha gidduudhaan viidiyoo isaanii isin godhe wanti jiru kana firoota kiyya wal malee homaa hin qabnu firoota kiyya qarshii takkarraa ka'eetoo jechuun aduun qarshii takkarraa ka'eetoo jechuudha hunduu gargaaruu qabna firoota kiyya nulleen amma humna qabnu jechuudha isaan bira dhaabbanna lakkoofsi baankii achumarra jira akkasumas immoo wanti kun akkam natti argamaa jira moo bakka rakkoon qabu xumuraa irta eshi lakkoofsi baankiidha achirra isinii tachiseetan jira lakkoofsi bilbilaallee achirra isinii tachiseen jira warreen addunyaa irratti argamtan viidiyoo kana ilaaltanii too hin dhiisinaayi warri sheerii godha warri humna hin qabne hundi keessanuu biyyaans kana sheerii gochuudhaan isaan qarqaaruu hin dandeessanii namni biraa yoo yeroo sin sheerii gootan namni biraa immoo gargaaruu danda'a kanaafuu akkaawuntii isaanii isiniif keenya yoo barbaadan bilbilli isaaniillee achirra jira isaan bilbiltanii dubbisuu hin dandeessanii waan tokko achirraa beekuu hin dandeessanii nu waan danda'amne godhaa irraa egaa kanan jechuu danda'a waan biraa waan jedhuu hin danda'u jechuu waan jechuullee hin danda'u. Ammayyen ammarreen irra deddeebi'ee kan isin jedhu warreen humna hin qabne sheerii godhaayi. warreen humna qabdan immoo jechuudha doolaara takkarraa ka'eetu jechuudha please sheerii godhaa fi viidiyoo kana ilaalaa magaalaa Amboo keessa ummata Amboo biralleen akka ga'u akka jiraatan isa kanaaf ummata Amboo biralleen akka ga'u jechuudha isaan illee ilaalanii too biyyaans mana kiraa keessa illee mana gaarii wayii keessa illee akka ta'an beetasabii 9 dhiira 5 dubartii 2 abbaa fi haadha ilaalaa ka nama sodaachisa wanti Oromoo wan kiyya macheem ni walitti garaan cakkanu hin beektanii wal bira haa dhaabbannu walaa gargaaruun sin jedha rabbirraa argattanii yoo kennitan tokko yoo kennitan lama sin hin deebi'a wanti hunduu jechuudha waaqarraa argattan fayyaa argattan baay'een isin jaaladha dubbii isinitti baay'isee hin jira nullee amma dandeenyuun hin kennina isinillee sheerii godhaayi isinillee gargaaraayi nagaannaa jedha ummata Amboo biralleen akka ga'u nuuf godhaayi sheerii godhaayi nagaannaa jedha horaa bulaayi baay'een isin jaaladha isin kabaja warreen maatii keenyaaf immoo akkuma kana haga ammaatiin ta'an immoo subscribe sheerii laayikii gochaa wal bira haa dhaabbannu nagaannaa jedhaayi horaa bulaa nagaannuu ta'a.